Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota wiirtuu ispoortii. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jecha odeeffannoowwan ispoortii biyya keessaa fi biyya alaa qabannee isiniif dhiyaanneerra haga xumuraatti nu waliin tura. Faransaay waancaa addunyaaf darbuu mirkaneeffatte. Faransaay tapha Awurooppaatiin Yukireeniin 4-0 injifattee jirti. Tapha Parc des Princes taasifameen Kylian Mbappeen goolii 2 yoo galchu, Hugo Lloris fi Michel Olisen goolii kaan galchanii jiru. Faransaay biyya Awurooppaa Ingilaandiitti taantee waancaa addunyaaf darbuun ishees kan lammaffaa taatee jirti. Tapha biraatiin Poorchugaal Riippaabilika Ayirlaand 2-0 mo'atame. Poorchugaal carraa waancaa addunyaa kana mirkaneessuuf argattee ulfaataa taasisee jira. Tapha Cristiano Ronaldo kaardii diimaan ari'eerratti Paarot goolii Riippaabilika Ayirlaandiif 2 galchee jira. Ingilaandii Saarbiyaa 2-0 injifachuun waancaa addunyaa irratti bakka ishee mirkaneeffattee jirti. Gooliiwwan hafanis Bukaayoo Saakaa fi Ebrich Izee goolii Ingilaandii fuulduraa duubaan galchanii jiru. Ronaldoon tapha jalqabaa waancaa addunyaa irratti hirmaachuu hin danda'u jedhame. Dursaan garee Poorchugaal Cristiano Ronaldo tapha Ayirlaand 2-0 injifatameen kaardii diimaan dirreerraa bahee jira. Taphataan ganna 40 Cristiano Ronaldo taphataa Poorchugaal ta'ee kaardii diimaa yeroo jalqabaaf argatee jira. Ronaldoon taphoota 226 Poorchugaaliif taphate keessattis kaardii diimaa isa jalqabaati jedhame. Poorchugaal yoo tapha kana darbite Ronaldoon tapha jalqabaa waancaa addunyaa bara 2026 irratti hin hirmaatu jedhameera. Poorchugaal waancaa addunyaaf darbuuf ammoo tapha garee xumuraa irratti Armeeniyaan injifachuu qabdis jedhame. Marsaa wal fakkaatuun dorgommii waancaa addunyaa Awurooppaatiin Ingilaand Saarbiyaa 2-0 yoo injifattu, Xaaliyaan Moldovaa 2-0 injifattee jirti. Akkasumas Faransaay Yukireeniin 4-0 injifatee jira. Noorweey ammoo Istooniyaa 4-1 injifatte. Barcelonaa keessatti kophee koo fannisuun nan jaalladha jechuun Pedriin dubbate. Taphataan sarara gidduu Barcelonaa lammii Speen Pedriin kophee isaa Barcelonaa keessatti fannisuun akka isa gammachiisu dubbateera. Barcelonaatti kophee kee fannisuu barbaaddaa jedhamee gaafatameenis Pedriin ani yeroo ammaa kana waa'ee kanaa hin yaadu jechuun deebisee jira. Sababni isaas ammallee karaan dheeraan akka hafe kan dubbate Pedriin garuu eeyyee Barcelonaa keessatti kophee koo fannisuu nan jaalladha jechuun dubbateera. Lionel Messiif siidaan dhaabbachuuf jira jedhame. Injifataan baalaandoorii yeroo 8 Lionel Messiin kilabii isaa duraanii Barcelonaa keessatti siidaan dhaabbachuuf akka jiru ifoomeera. Barcelonaan seensa isteediyeemii haaraa Camp Nou irratti siidaa Lionel Messiif ijaaruuf karoorfachuu isaa pirezidaantiin kilabichaa Joan Laporta beeksisanii jiru. Laportaan saganticha irratti haasawaa taasisaniin deeggaraan Barcelonaa hundi siidaa Messi barbaada jechuun akka raawwatamuuf ammoo hojjechaa jirras jedhaniiru. Pirezidaantichi dabaluunaan diizaayiniin kun erga xumuramee booda maatii Lionel Messi waliin ni haasofna jechuunis dubbatan. Kilabichi Lionel Messiin siidaan kun akka dhaabbatu heeyyama isaa erga kennee booda hojii kan jalqabu ta'uu pirezidaantichi balballoomsaniiru. Norway waggoota 28 booda waancaa addunyaa irratti hirmaachuuf jetti jedhame. Ramaddii 9ffaa keessatti biyyoota akka Italii, Israa'elii, Istooniyaa fi Moldovaa waliin kan ramadamte Norway qabxii 21 walitti qabachuun dursaa kan jirtu yoo taatu, waggoota dheeraan boodas gara hirmaannaa waancaa addunyaatti dhiyaattee jirti jedhame. Tapha kaleessa galgalaa Istooniyaa waliin taasifteen ammoo galchii 4-1 yoo injifattu, Erling Haaland galchii 2 keessaa lakkoofsisee jira. Tapha xumuraa ammoo morkattuu ishii kan taate Italii waliin taphni isaan taasisan ni eegama. Barcelonaan Alvarezin jijjiirraan fudhachuu mala jedhame. Barcelonaan ganna dhufuu taphataa sarara fuulduraa tokkoof jijjiirraa ni taasisa jedhamee eegama. Barcelonaan taphataa mallatteessisuuf xiyyeeffannoon kan socho'aa jiru taphataa sarara fuulduraa Atletico Madrid lammii Argentinaa Julian Alvarezidhaas jedhame. Haa ta'u malee amma jijjiirraan kun walxaxaa ta'uun isaa Atletico Madrid qooda kilabichaa keessaa harka 55 gurguruu isaatis jedhame. Atletico Madrid jijjiirraa gochuuf ariifannaa akka qabu yookiin ammoo maallaqi akka isa barbaachisus dubbatamee jira.
Alvarez dandeettii goolii galchuu isaatiin alattis dandeettiin isaa bakka dhaabbii adda addaatti taphachuu fi dandeettiin isaa haala dhiibbaa qabuun taphachuu isaa qondaaltota kilabootaa biratti jaallatamummaa isaa dabaleeraa jedhame. Odeeffannoo keenya xumuraatiin Saakaan taphataa cimaa Ingilaandiiti jechuun Ruuniin dubbatee jira. Taphataan gameessi Manchester United fi Ingilaandii duraanii Wayne Ruuniin Bukaayoo Saakaan taphataa cimaa garee Ingilaandiiti jechuun dubbateera. Ingilaandii waggaadhaa waggaatti taphattoota ciccimoo horatti garuu Saakaa faana wal madaalchisuun ulfaataadhaas jedheera. Inni waggaadhaa waggaatti dandeettii wal fakkaataa qaba. Taphataa badhaafamaa ta'edha. Dandeettiin warra kaanii garuu mul'atee deebi'ee bada jechuunis dubbate. Ruuniin itti fufuun inni taphataa cimaa Ingilaandiiti. Garee isaa keessatti taphataa hundaan jaallatamudha. Yeroo baay'ee wal arginee waan hedduus haasofneerra. Taphataa ani jaalladhuu fi ajaa'ibsiifadhudha jechuunis Wayne Ruuniin dubbateera. Egaan kabajamtoota daawwattoota wiirtuu ispoortii oduun galgalaa kanaaf qabanne kanan gammaatti dhaggeeffattan ture. YouTube keenya subscribe, share, comment gochaa qophiilee biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii.